Akkam nagaa isiniin jedha maamiloota keenya kanneen Oromoo Samsung irratti hordoftan jechuudha. Hordoftoota keenya hundi keessanuu baga nagaan dhuftan isiniin jedhan jira. Viidiyoo har'aa keessatti ammoo waan haaraya dhiheenya kana Telegram irratti gadi lakkifameen isin agarsiisa jechuudha. Telegramiin waan baay'ee bu'aa qabu tokko dhiheenya gadi lakkisee jira jechuudha. Innis maal yoo jettan fakkeenyaaf miseejii namootaaf erguu yoo barbaanne iskeejuwaal irra kaa'uu dandeenya jechuudha. Yookaan kan amma Telegiraamiin fide gabaabumatti iskeejuwaal miseej jedhamee kan waamamu jechuudha. Namoota iskeejuwaal miseejii hin beekneef ammoo fakkeenya miseejii tokko ol kaahuu dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf ati boru online hin jiru kan jettu yoo taate yookaan immoo niitwoorkiin kiyyan na jalaa dhuma jettee kan shakkitu yoo ta'e miseejii boruu san har'a ergita jechuudha. Garuu nama ati ergite san bira kan gahu boru ta'a jechuudha. Yookaan torban akka irraatti gochuu dandeessa, ji'a akka irraattis gochuu dandeessa jechuudha. Egaa iskeejuwaal miseejiin gabaabumatti ergaa karaa Telegiraamiitiin namaaf ergutu tokko ol kaahuu jechuudha. Guyyaan sun yogguu gahee miseejiin sunis hin barbaadu jechuudha. Yookaan ati niitwoorkii qabaachuu hin barbaadu, online jiraachuu keessa hin barbaadu jechuudha. Miseejiin suni awutomaatikii jechuudha. Nama saniif ergama jechuudha. Egaa gabaabumatti iskeejuwaal miseejii jechuun kana jechuudha. Keessafuu namoonni Telegram irratti jechuudha chaanaala qabdan garee adda addaa qabdan jechuudha. Guyyaan tokkotti waan hedduu hojjettanii achi booda immoo tartiiban iskeejuwaal irra kaa'uu dandeessan jechuudha. Wanti har'a isin hojjettan yoo waan baay'ee ta'e tokko boru akka ergamu gootanii, tokko iftaan akka ergamu gootanii, tokko immoo itti aansee akka ergamu jechuudha isiniif galee guyyaan tartiiban osoo isin hin barbaanne miseejiin akka ofiin of ergu taasiftan jechuudha. Kana irratti warroonni garee adda addaa chaanaala adda addaa Telegram irratti qaban hedduu isaan gargaara jechuudha. Mee akkamitti hojjetama kan jedhu ilaalla jechuudha. Baay'ee salphaadha. Appilikeeshinii daawunlood godhamu tokkollee hin jiru jechuudha. Telegiraamii oriijinaala irratti kan hojjetu isin Telegiraamii keessan appideet gochuu qofatu isinirraa eegama jechuudha. Yoo Telegiraamii keessan appideet gootanii jiraattan kallattiidhaan isiniif dalaga. Yoo appideet hin goone immoo pileestoorii keessa seentanii Telegiraamii keessan appideet gochuun isinirra jiraata jechuudha. Fakkeenyaaf amma isin agarsiisa jechuudha. Telegiraamii eega seene booda nama miseejii erguu fi feenu yookaan ammoo garees haa ta'uu chaanaalaas haa ta'uu bakka miseejii erguu feenu san bira deemna jechuudha isiniif galee. Yogguu miseejii erguu barbaanne waan erguu barbaanne san qopheeffanna jechuudha. Fakkeenyaaf ani amma akka minagaha kun yaaliidha jedhee barreessaa jira jechuudha. Miseejii kana iskeejuwaal irra kaa'uu barbaada jechuudha. Akkamitti akka hojjetu ni ilaalla jechuudha. Akkuma asirratti agartan jechuudha mallattoo seendii ni jirti yookaan kan itti erginu jechuudha. Yoo amma tana tuqne kallattiin ni ergama jechuudha. Garuu nuti amma erguu waan hin barbaanne isii tana gadi qabna jechuudha. Bifa kana sakandii lamaaf yogguu gadi qabne haala kanaan nu baasa jechuudha. Jalqaba irra kan jiru iskeejuwaal miseej kan jedhutu jira jechuudha. Isa kana irratti ni tuqna jechuudha. Achi booda haala kanaan nu baasa jechuudha. Asirratti tuudheenuun jedha guyyaa har'aati jechuudha. Sa'aatii 8 fi daqiiqaa 31tti akka ergamu yoo barbaanne bakkuma seendi jedhu kana tuquudha jechuudha isiniif galee. Amma sa'aatii nana biratti akkuma gartan sa'aatii 8 fi daqiiqaa 30 jechuudha. Asirratti ammoo daqiiqaa 31tti jedha jechuudha isiniif galee. Yoo nama kana tuqe miseejiin kun daqiiqaa tokko booda ergama jechuudha. Yoo ammoo daqiiqaa 30 booda erguu barbaade daqiiqaa isaadhaan ol dheeressina jechuudha. Fakkeenyaaf amma daqiiqaan 30 waan ta'eefu asirratti daqiiqaa 50 irraan ni dhufa jechuudha isiniif galee. Sa'aatii amma kanarra daqiiqaa 20 booda nama kanaaf ergama jechuudha. Achi booda yoon erguu barbaade bakka seende kanaan tuqa jechuudha. Egaan amma akkuma agartan miseejiin kun iskeejuwaal irra tahee jira jechuudha isiniif galee. Daqiiqaa 20 booda nama kanaaf ni ergama jechuudha. Amma asirratti akkuma agartan bakka maqaa namaatti iskeejuwaal miseej kan jedhutu jira jechuudha. Egaan inni kun wanti as keessatti erginu hundi isaadha
schedule message akka tahe nu agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf yogguu of duuba deebine bakka fuula jalqabaatti nu deebisa jechuudha. Bakka barama message namootaan itti waliin barreessinu jechuudha. Asirratti maqaa namaallee nuuf barreessa jechuudha. Garuu as jalarratti mallattoo haara'ee itti nuuf dabalee jira jechuudha. Kan kalaandarii fakkaatu tana jechuudha. Isii tana irratti yoo tuqne message schedule irra keenya nu baasa jechuudha. Bifa kanaan yoo of duuba deebine bakka jalqabaa jechuudha. Bakka baramaa san nuuf baasa. Yoo isii tana tuqne message schedule godhanne asitti nu baasa jechuudha. Fakkeenyaaf ani message kana daqiiqaa 20 booda akka ergamuun godhe message lammaffaa illee gochuun danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf ammallee yaalii lammaffaa jedhee barreessee jira. Achi booda fuulduratti immoo mallattoo sa'aatii tanaan tuqa jechuudha. Itti aansuudhaan akkuma silaatti guyyaan ni filannaa, sa'aatiin ni filannaa, daqiiqaan ni filanna jechuudha. Fakkeenyaaf isa kana boru yoon barbaade Mee 18 godha jechuudha. Har'a Mee 17 waan ta'eef kana Mee 18 eega filadhee booda sa'aatii 8 fi daqiiqaa 33 itti erga jedha. Boru yeroo kanatti jechuudha. Yoon boru yeroo kanatti akka ergamu barbaade send gochuu qofatu narraa eegama jechuudha. Yoo ammoo sa'aatii jijjiiruu barbaade bifa kanaan jechuudha. Asirra gadi deemee sa'aatiin barbaadeerra gochuun danda'a jechuudha. Ani boru yeroo kanatti yoo barbaade send godha jechuudha. Haala kanaan yaalii lammaffaa kan jedhullee erginee jirra jechuudha. Yoo suuraa barbaannellee jechuudha bakka kana tuqnee haala kanaan suuraa barbaanne yookaan viidiyoo barbaanne jechuudha. Faayila barbaanne filannee haala kanaan ni ergina jechuudha. Yogguu bakka ergamu irratti tuqne asirratti sa'aatii guyyaan filadhaan hin jedha. Haala kanaan isa kana immoo Mee 19tti yoo filanne jechuudha. Sa'aatii 8 kan jedhu kana fakkeenyaaf sa'aatii 14 filadha jechuudha. Asirratti sa'aatii 14 jechuun nu biratti guyya keessaa sa'aatii 8tti jechuudha. Isin bale yookaan yeroo zuhuriin booda jechuudha. Yeroo sanitti akka ergamu yoo barbaanne sa'aatii 14 goona jechuudha. Yoo sa'aatii 9 guyya keessaa barbaanne sa'aatii 15 goona jechuudha. Iskeejuwaaliin kun sa'aatii 24 lakkaa'aa waan ta'eef isin biratti jechuudha. Sa'aatiin biyya keessanii biyya isin jirtanitti jechuudha. Sa'aatii 12 PM jedhee achi booda sa'aatiin tokko itti aanu sa'aatii 13 14 jedhee itti fufa jechuudha. Inni kunis sa'aatii warra biyya lixaatiin lakkaa'aa waan ta'eef yoo hin beekne sirriitti jechuudha. Tireeringii yoo irratti gootan isiniif gala jechuudha. Daqiiqaa isaallee filattanii itti aansuudhaan send gochuu dandeessan jechuudha. Haala kanaan erginee jirra jechuudha. Egaa namni message amma asirra jiran sadeen kun iskeejuwaal irra jiran jechuudha. Message barbaadan barreeffama dheeras ta'uu danda'a, viidiyoos ta'uu danda'a. Waan barbaadan bifa kanaan iskeejuwaal irra kaa'uu dandeessan jechuudha. Gaafa yeroon isaa gahe immoo isin hin barbaadu jechuudha. Yookaan neetwoorkii keessanillee hin barbaadu jechuudha. Kallattiin serverii teelegiraamii irraa nama isin barbaadan sanitti yookaan guruuppiis ta'uu danda'a, chaanaala isin barbaadan sanitti ni ergama jechuudha. Egaan gabaabumatti iskeejuwaal meseejiin kana jechuudha. Hordoftoota keenya dhuma irratti ammoo kan isinitti himu namoota garee Urjinet kan gaaffii fi deebii kana keessa jirtan jechuudha. Asirratti akkuma agartan jalarra kana liinkiitu jira, liinkiitu jira jechuudha. Asol irrallee akkanuma jechuudha. Liinkiitu jira jechuudha isiniif galee. Garee kana irratti namoonni liinkii erganii jiru. Asirratti liinkii erguun dhorkamaa jennee jira isinii galee. Namoonni nu dhagahan hin jiru garuudha. Ammallee isiniif himna isinii galee nuti namoota garee kana irratti liinkii ergan meseejiin isaanii akkasitti jechuudha. Raayitii itti godhameeti achi booda diileet godhama jechuudha. Meseejiin kun amma bakka hundaa haqama jechuudha. Namoonni chaanaala keessan beeksifachuu barbaadan gama keessaatiin yoo nuti biftan nuti bilisaan isinii beeksifna jechuudha isinii galee. Akkasuma namoonni garee kana keessa dhuftan jechuudha. Yogguu garee kana keessa seentan asirratti meseejii fannifametu jira jechuudha. Meseejii kana irratti tuqtanii qabxiilee 5 kan nuuf baraa kan jedhu tokkorraa hanga 5 kana yoo dubbiftan gaariidha jechuudha. Seera garee kanaadha kabajuun dirqama waan ta'eef jechuudha. Namoonni akkas keessatti wal hin jeeqneef wantoota adda addaa akka hin ergamneef kanaaf kana dubbisanii hojiirra oolchuun dirqama ta'a jechuudha. Viidiyoo keenya laayik godhaadha. Warroonni haarofni ammoo chaanaala keenya sabskiraayib godhaa isiniin jenna. Waan nu hordoftaniif galatooma nagaan tura.